Aminaa fi Amiir erga wal baranii waggootiin 10 darbaniiru. Aminaan bareedina addaa qabduun onni Amiiriin erga fudhatte Amiir jireenya isaa haaraa dhiisee jireenya golgolaatti seeneera. Halkaniif guyyaa waa'ee Aminaa yaaduudha. Ol galee ba'ee miidhagina Aminaa sana dheebuusaa imimmaan isaa harcaasuudha. Fuuldura isaa yoo deemtu yennaa siin dhiqatu, yennaa nyaattu, yennaa yaadatu irribni fudhachuu hin dandeenye. Aminaan daree isaa waliin baratu keessaa waliin haa baratanu malee Amiiriin guyyaa tokko garagaltee ilaaltee hin beektu. Amiir garuu jaalalli inni isiidhaaf qabu, kabajnii fi fedhii inni isiidhaaf qabu gonkumaa madaalamee kan hin dhumnedha. Amiir jireenya isaa keessatti nama akkana jaallatee hin beeku. Maatiin isaas hiyyeessa waan ta'aniif baratee of jijjiiruu malee jaalalaaf iddoo kennee hin beeku. Garuu maal godha? Onneen isaa guyyaa tokko miidhagina Aminaatiif jilbeenfatte. Jireenya jiraatu keessatti, oolmaa isaa yaaduu keessatti haadha isaa osoo hin nyaatin isa nyaachiftee barsiistu. Haadha isaa biyyoo haaqxee biyyoorraa boca garaagaraa kanneen akka eelee, jabanaa garaagaraa hojjettee gurgurtee isa barsiistu keessaa baafachuu malee jaalalatti nan seena jedhee yaadee hin beeku. Garuu maal godha gaa? Jaalalli ija hin qabu jedhama mitiiree. Guyyaa hadhaa immoo Amiir jaalalaan mo'atamee oliif gabaaf galli isaa waa'ee Aminaa yaaduu ta'eera. Aminaa hin agarre taanaan nyaatee hin dhugu. Dheebuun isaa, beelli isaa, jireenyi isaa hundi Aminaadha. Aminaan barnoota kutaa barattu keessatti kabajni isiin hawaasaaf qabdu qalbii isaa fudhatteetti. Kabajni isiin barattootaa fi barsiisotaaf qabdu caalaatti Amiir akka isii jaallatu taasiseera. Edaduma akkasiin deemanuun jaalalli Amiir garuu humnaa ol itti baay'achaa deeme. Amiir akka durii barnootaan hedduu gadi bu'eera. Barnoota kutaa keessaa tokkoffaa ba'u ammaan kana garuu laafuu jalqabe. Hagas mara barnoota isaa hin qo'atu. Barnoota isaarra innaa qo'atu kitaaba irratti kan itti mul'attu Aminaadha. Beenaa isaa yennaa fudhatu mataa Aminaa waan qaqqabu itti fakkaata. Barruu yennaa garagalchuu maddii Aminaa waan xixiqqaaru itti fakkaata. Addunyaan itti gaggaraagalte. Amiir waan godhu dhabeera. Barsiisaan Amiir obbo biyyaa abbaa maccaas yaaddoo kana keessa seenuudhaan Amiir ati akka dureetii miti barnoota keettis hedduu laaftee taa'amu. Kanaan dura kutaa keessaa isii qabxii olaanaa kan fidu sii ture. Amma garuu qabxiin kee 10 keessaa 5 yoo baay'ate sayyuu 5 sanumatti 3 yookaan 2 ta'eera. Maal rakkootu jiraaree? Jedheen barsiisaan Amiir waan jedhu dhabee mataa isaa luuccaa miidhagaa sana qaqqabaa. Barsiisaa, rakkoon homaa hin jiru. Rakkoon jiraatus immoo yeroo kana keessatti isinitti himuudhaaf hin danda'u. Rakkoo koo kana baasee machuu kan hin danda'u addunyaa kana irratti uumama tokkittii qofaafi. Kanaaf na dhiisaa dhiifama wajjin jedheeniin Amiir. Barsiisaanis hedduu rifate. Mucaa miidhagaan sammuu addaa qabu kun maaliif akkanatti gadi bu'aa deeme jedhee yennaa yaadu miira haaraa keessa seene. Amiir hiriyaa tokko qaba. Hiriyaan Amiir kun Abdii jedhama. Abdiin halkaniif guyyaa yaaddoo Amiir kun isa yaaddeesseera. Barnoota isaa yennaa qo'atu malee yennaa waan akkanaa yaadu argee kan hin beekne Abdiin waan haaraa argee ammatti rifate. Yeroo baay'ees itti hime. Amiir garuu dhagahuu hin dandeenye. Amiir guyyaa tokko garuu Abdiidhaan akkas jedheen, Abdii koo, ani akka beektu harmi koo tokkittiidha jiraachisuu kanan barbaadu. Garuu immoo amma kana miiran keessa jiru hin beekta. Intala kana in argadhu taanaan an baay'ee miidhama. Jaalallee koo kana humnaa olii kanan jaalladhu. Maal gochuudha mamii? Rabbi maaliif akkanatti na uume Amiir? Abdii jedhee
itti hime. Abdiinis mala tokko dhee. Amiir wamaa hin sodaatin dhaqiitii itti hime. Goota jaalalaa kan ofin taasisin kaati. Jaalalli bar'eessayyuu jiraam. Hiyyeessan jedhuum. Dureessan jedhu jaalalli. Jaalala dhugaa qabaannaan jaalalli eessayyuu ni jira barra jedheen. Amiir kanarraa waa hedduu hubate. Osoo hin sodaatin, osoo itti mudhaaf yennaa yaadu, Aminaanis dhufte. Jara dubbii kana qabee jiru yennaa irraan baatu. Amina dhuftee bakka nagaan dhufte jedheen Amiir. Aminaanis Amiiroo nagaa jirta Amiir? Barnoonni akkam? Ana biraayis homaa hin jedhu alhamdulillah. Ammaan kana akka beekamu muraasa wayii haga tokko baay'ee natti fachuudhaatti hin jira. Haa ta'u malee garuu immoo wanti jiru hedduu natti tolaa hin jiru. Yaa maatiinis hin beekta konkolaataan yeroo garaagaraa gaggaragalee namoonni 10 engadda keessatti baay'ee miidhamanii jiru jettee qoqaasii Amiiritti himte. Amiir garuu miira si ilaala. Sagalee si miidhagaa sana dhagee of dadhabama. Sana booda Abdiin Aliimaa osoo maqaa kee haasaa jiru dhufte baga nagaan dhufte barra jechuun Amiir itti himiti jedheen. Amiiris mataasaa qaqqabaa. Aminaa koo maal seete? Ani hedduun si jaalladha. Jaalala keetiinis kan qabame kun of wallaaleera. Barnoota kootiinis hedduu gadi bu'ee qabxii gadaanaan fidaa jira. Kanaaf maaloo giifti? Maal jaalallee koo? Hedduun dhiphadhee kun daaree akkanatti rakkadhee barnoota koo dhiisee hedduun natti kolfamaa jira. Maaloo na gargaarii sin jaalladha. Of caalaan si jaalladha. Akka harmee bakka abbaa kiyyaatiin si ilaala Amina jedheen. Aminaan miira haaraa keessa galte. Naasuu fi miirri naasuu itti makatee samiin kun itti gaggaragale. Waan guutuu dhabde. Aminaan xiqqoo erga yaaddiitiin booda akkas jetteen. Amiir, ati bara kana qormaata seensa yuunivarsiitii kutaa 12 fudhatta. Isumatti iyyuu ati barataa cimaadha. Barataa cimaa waan taateef sirriitti qo'achuu qabda. Jaalala kootii taanaan immoo kanatti akkanatti gadi buutee kun sirriirra hin jirtu. Anis homaa si miidhuu hin barbaadu. Garuu wantan sitti himuu barbaadu maal akka ta'e beektaa? Qormaata kee haala ajaa'ibaatiin sadarkaa olaanaa yoo fidde, qabxii olaanaa yoo fidde, sanaa booda jaalala jalqabuu ni dandeenya. Qormaata kutaa keessaa yookiin immoo seensa yuunivarsiitii kanaa sirriitti qo'adhu. Qabxii olaanaa fiddeetta taanaan immoo caalaatti jaalala keenya si miidhagfanna. Anillee si wajjin jiraachuuf fedhii guddaan horadha jetteen haati jaalalaa Aminaan. Amiiris naasuu keessa seenee barnoota isaa addaan kutee ture qo'achuu jalqabe. Halkaniif guyyaa kitaabarraa hin ba'u. Hiriyaan isaa hundi amma kitaaba ta'eera. Kutaa keessattis jijjiirama guddaa fiduu jalqabeera. Barsiisonni hedduunis gammachuu isaan isaaf qaban adda ture. Barattoonnis dinqisiifatan. Amiiris ofitti boonuu jalqabe. Aayyoon Amiiris gurra Amiir dhageessuu kanatti gammadde. Amiir qormaata kutaa seensaa yuunivarsiitii kutaa 12ffaa qabxii olaanaa fiduudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'e. Sanaa booda qabxii olaanaa akkuma fideen Aminaa argachuuf barbaaduu jalqabe. Mooraa keessa fiige. Dhabeen sanaa booda bilbila irratti bilbile. Bilbilli Aminaa al tokko waamee jalaa kaase. Aminaa koo, Aminaa, salaamu alaikum. Naaf jirtaa jaalallee koo, akkam lubbuu jedheeniin. Aminaanis sagalee isaa harka jalaa fuuteen booda. Waalaikum assalaam Amiir, bakka gammaddee jettee bilbila isii cufte. Sanaa booda Amiir daddabalee bilbile. Bilbilli ishee hin waamu. Gaggaragalche. Wanti waamu hin jiru. Sagal dawwale jalaa hin ka'u. Ammas yaale bilbilli isii hin waamus cufameera. Amiir baay'ee sanaa booda Amiir baay'ee yennaa na'u. Kudhan affaarratti yennaa bilbilli jalaa kee. Aminaan na jalaa kaaftu. Amiir bilbilti akkanatti
bilbiltee bilbilaan akkanatti na rakkisin. Ani baadiyyaa gara harmee gara akkoo kootii deemeeraan. Ani qabxii guddaa akka fiduudhaaf malee fedhii jaalalaa keessa kootti uumamee hin beeku. Jettee bilbila isii lammaffaa hin banamne itti cufte. Amiiris naasuu keessa seene. Bilbila isii daddabalee bilbila jalaa hin ka'u hin waamu. Naasuu keessa seene. Sanaa booda gara yuunivarsiitii deeme. Aminaanis baadiyyaa gara maatii isii deemtee gara akkoo isii deemtee jiraachuu jalqabde. Amiir gara yuunivarsiitii seenee yaadannoo jireenya isaa keessatti mudate ajaa'iba jedhee jiraachuu jalqabe. Jaalatamoof kabajamoo hordoftoota seenaa jaalalaa. Egaa kanarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaadha kan qabnu. Seenaa kana egaa namoota hedduu biraa akka qaqqabuuf share subscribe godhaa viidiyoo kana. Dhugaa dubbachuuf haga amma wanti subscribe godhame hedduu kan hagas baay'ee nama jajjabeessu miti. Seenaa biroollee isin bira qaqqabsiifna. Viidiyoo kana share subscribe nu godhaa. Galatooma.